all to the ways of thy Lord with wisdom, وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ, and with beautiful preaching, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ, and reason with them in the ways that are best and most gracious. And I show you some little ways. I go to the West. I go to England. Mi amma waan gabaabduu akkaataa jara wajjin ittiin haasoftanii isinitti mul'isa. An gara biyyoota lixaan ni deema. Ingilaand ni deema. Ameerikaa ni deema. Isaan wajjin haasawa. Ani afaan Ingiliffaatiin afaan hin hiikkanne. Anaaf inni afaan biyya alaati. Afaan kana waan isaan biyya kiyya weeraraniif gara kolonii biyya Ingiliiz na geessanii baradhe. Achitti afaan kana na barsiisan. Osoo warri Faransaa biyya kiyya weeraranii sila afaan Faransaa haasawa ture. Osoo Ispeenoonni biyya tiyya weeraranii afaan Ispeen haasawa ture. Kanaafuu isin warri Ingiliiz warri afaan Ingiliffaa haasoftan biyya tiyya weerartanii afaan Ingiliffaa na barsiistan. Anis afaan Ingiliffaa isinitti haasawutti jira. Garuu Ingiliffi anaaf afaan dhalootaati miti. Kanaafuu dhimma afaan keessanii kana irratti akka na gargaartaniin fedha jedhaan. Akka barsiisa mana amantii keessaniitti Iyesuus ilma tokkicha Rabbiif dhalate jettan, kan dhalate malee kan uumame miti. Bakka kanatti waan addaa wayii himuuf yaalii godhaa akka jirtan hubadha. Maal ibsuu akka barbaaddan naaf himtanii jedhee gaafadha. See, I can call any young man here my son, and I'm sure the child won't mind it. Bakka kanatti anu osoo daa'ima tokkoon ilma koo jedhee waame, daa'imni sun homaatti hin fakkaatu. Abbaa fi haatis homaatti hin fakkaatu. Namni biraa kasirritti naan wal hin beenne, dhugumatti kun ilma keetii jedhee na gaafate. Lakki jedhee deebisuufii qaba. Mucaa xiqqaa kana agarraan daa'ima kiyya kan mana jiru yaadadhe. Ilma kiyyaa kan mana jiru na yaadachiise. Kanaaf ilma kiyya jedhee waame jedhee itti hima. Mucaanis akka abbaatti, akka akaakayyuutti, akka abbeeraatti na jaalata. Kanaafuu abbeeraa yookiin akaakayyuu jedhee na waama. Kun walitti dhufeenya hawaasummaati. That is a relationship. Garuu gaafii namichi na gaafateef eeyyan ilmaan argadhe jedhee yoo deebiseef maal akka jedhaa jiru beeytanii? Karaa birootiin maal akka mul'isuuf yaadaa jiru beeytu? Waan akkaan fokkataadha. Wanti an karaa birootiin jedhaa jiru daa'imni kun daa'ima gaa'ela sirrii keessatti dhalatee miti. Abbaan daa'ima kanaa isa abbaa jedhame san osoo hin taane ana jechuutti jira. Yoo hiikkaan isaa kan sirrii isiniif gale arrabni guddaan an namicha san arrabsus isa kana. Hanuma kanaan wanti an beekuu barbaadu yeroo Iyesuus ilma Rabbiif dhalate jettan maal jechuu akka barbaaddan beekuu fedha. Yabootii dubbiin kun maal jechuu akka ta'eef ibsaa isaanin jedha. Wallaahi isinitti himaa nama afaan Ingiliffaa dubbatu tokkollee ka dubbii kana ifa isiniif godhu hin argattan. Dubbiin ulfaattuun isin isaanitti dubbattanii akka isin wajjin haasawan ittiin gootan tantana caaltu hin jirtu. Yeroo ilma Rabbiif dhalate malee Rabbiin uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddan? Wanti isin nutti himuu barbaaddan maali? Haalli kun akkamitti akka mudate nutti himaa jedhaa gaafadha. Mudannoo an keessa dabarse hunda keessatti ibsi yaada sanitti dhiyaatu nama Ameerikaa irraa naaf kenname. Uumamaan warri Ameerikaa ummata jajjaba, warra muhamuun barbaanne, wal'aansoo godhuu jaalatu. Amala isaanii tana isaanii dinqisiifachuu qabna. Nama wal'aansoo godhuu jaalatu waliin wal mormuun ammoo akkaan gaariidha. Dippiloomaatota dubbii dagalee qabaa namatti fafakkeessaa duubaan ammoo waan biraa godhan waliin haasa'uun hin taatu. Sunniin munaafiqoota. Isaan waliin haasa'uun faayidaan qabu. Nama qajeela duratti bahee wal mormu waliin beekumsaan wal'aansoo gochuutu bu'aa qaba. Warri Ameerikaa ammoo dhimma kana irratti warra jajjaba. Namichi Ameerikaa kun namoota muraasa waliin masjida daawwachuuf gara biyya keenyaa dhufe. Magaalaa an jiraadhu Darban keessatti namoota keessummoota daawwachiisan keessaan isa tokko. Osoma isa daawwachiisaa jiru mata dureen tun ol baatee gaafii tana isa gaafadhe. Sababni isaa nama hunda gaafii tana gaafataa ture. Namni deebisaa naaf kenne hin jiru. Namicha Ameerikaa kana yeroo ilma Rabbiif dhalate malee kan uumamee miti jettan maal jechuu barbaaddaniiti? Ifa naaf gochuu dandeettaa jedhee gaafadhe. Innis eeyyan walqunnamtii raawwate jechuudha naan jedhe. Anis maal jedhe? Innis lakki an akkas jechuu barbaadeeti miti. Ati hiikkaa isaa na gaafatte, anis hiikkaa isaa siif kenne naan jedhe. I don't mean that, but you ask me what it means, I'm telling you what it means. Rabbiin maaliif dallaanii akka dubbate amma isiniif galee walqunnamtii saalaa raawwachuun dalagaa hayawaanaati. Sanyii fardaa tokko suuraan kaayanii abbaan farda kanaa kana, haati isaa ammoo kana, abbaan abbaa isaa ammoo kana jedhaa itti fufa. Sanyii dhaloota fardaa, sanyii dhaloota horii haala kanaan ibsan. Abbaan qotiyyoo eessaa dhufe? Abbaan abbaa isaa eessaa dhufe? jedhanii sanyii dhalootaa isinitti mul'isan. Qotiyyoon Biraahamaan Indiyaa irraa dhufe. Waggaa 100 dura qotiyyoo wahiitu ture. Isarraa wal dhalaa dhufe. Kan amma jiru kun ilma isaati. Jechi wal qunnamtii wal hormaataa bineensotaaf fayyadamna. Sa'a tana qotiyyoo kana tokkore jedhaa ibsina. Kun qajeelatti hiikkaa dubbii ilma isaaf dhalate jedhu saniiti. Jechi abbaa jedhu sun Qur'aana keessan jirtu. Jecha bareedduudha. Garuu Qur'aana keessan jirtu.
jiraachuu dhabuun isaa kun mu'jizaadha. Maqaaleen 99 sunniinuu mu'jizaadha. Yoo barbaaddan maqaalee sanniin tuffachuu fi dhiisuu ni dandeettan. Osoo namni jecha takka irra deddeebiidhaan fayyadamu waggaa 23f jecha san afaan hawaasaa irraa osoo dhaga'uu fudhachuu dhabuun isaatu mu'jizaadha. Nutis jecha san akka hin fayyadamne nu godhe. Jechi san hin fayyadaminaa jedhe. Inni rabbii aalamiinaati. Inni rabbi. Inni abbi miti. Kunu mu'jizaadha. Ijoon dubbii isaa ammoo rabbi akkana jedhe. Substance of the message. Allah says, another example I give you. أولم يرى الذين كفروا. Sila isaan kafaran hin arganii warri awaamaa warri amantii hin qabne namoonni jiraachuu rabbii kijibsiisan hin arganii. Of God. Can they see? Dubbii biraatiin rabbi namoonni kunniin waan san akka argan barbaaduu isaa agarsiisa. أولم يرى الذين كفروا سلا إسان كفران إن أرغني أن السماوات والأرض خانتا رتقا أكسمي في دجي ولتمتنتو يوكين قامتو كترا ففتقناهما إرغسي أدان إسان بافن إنيو تياسو تجرى إنو ندبچو تجرى كافروتا كافر كم والربادية كيس وقاكم وتقف إبافر درجراتني لكا أكسيمتي namni hiyyummaa barumsaa qabu dubbii tana akkamitti hubachuu danda'a? Waa'ee hawaa kanaa, waa'ee uumama samii fi dachii maal irraa beeka? Namni baadiyyaa waan jedhamu fudhate yoo dubbiin tun tan rabbii taate amannaa saddaqnaa jedha. Dhageenyee fudhanne amanne jedhan. Kun iimaana isaan yeroo sanitti qaban. Hiikkaa dubbii tanaa hin beekan. Rabbiin kaafirran yeroo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san turanitti haasawaan jiru. Yookaan kaafiroota Koongoo keessa jiranitti haasawaan jiru. Yookiin Eskimoota rabbitti kafaranitti haasawaan jiru. Akkasii miti. Inni namoota saayinsiitti namoota baratanitti haasawaa jira. Warra tiyoorii uumamaa babal'isee nutti himaa jirutti haasawaa jira. Astiroonomaroonni kanneen teleeskooppii gurguddaa qaban yeroo gara hawaa ilaalanii sosochii samii keessaa qoratanii akka waan ofii isaaniitii dalaganitti nutti himan. Akka waan hawaa kana ofii isaaniitiin sochoosaa jiranitti nutti himan. Akkaataan isaan namatti himan waan ofii isaaniitii dalagan isaan fakkeessa. Namni akkasii kan beekumsa guddaa qabu yuunivarsiitiin kun waggaa biliyoonaan dura dhoohinsa guddaadhaan uumame jedhee isinitti hima. Sababni isaa yeroo yuunivarsiitii kana xiinxallee ilaalu wantoonni hawaa keessa jiran kunniin walirraa deemaa jiraachuu isaanii hubate. Hundi isaanii kallattii garagaraatti walirraa dhiyeessaa jiran. Akkuma fiinyaan yookiin afuuffaan adda dhifamutti jechuudha. Yeroo isa afuufan ni guddata. Wanti haala sanii wal fakkaatu samii keessattis mudataa jira. Gaalaksiiwwan kunniin saffisa guddaa walirraa fagaataa jiran yeroo saffisa ifaa bira gahan sakandii takka keessatti yeroo maayilii kumoota dhibbaan lakkaa'amu deemuu jalqabanitti abadan isaan arguu hin dandeenyu. Sababni isaa ifaan isaan irraa dhufaa ture carraan gara keenya dhaqqabuu isaa ni dhaabbata. Yeroo san ifaan sun gara biraa deema. Kanaafuu teleeskooppii guddaa fi irra wayyaawaa dalagnee ittiin ilaaluu qabna. Yoo akkasiin goone waan san dhaqqabuu hin dandeenyu. Kanaafuu yuunivarsiitiin kun dhoohinsa guddaa yookiin Big Bangiin ijaarame jedhan. The Big Bang Theory kana eenyutu jedhe? Astiroonomarootaa fi saayintistoota akkaan baratantu jedhe. Oduu durii tana eessaa argattan jennee yoo isaan gaafanne lakki kun oduu duriitii miti. Kun dubbii dhugaati. Waan arguu dandeenyu, waan mudataa jiru isinitti mul'isuu ni dandeenya. Wanta hawaa keessa mudataa jiru kana yoo faallaa deebisnee ilaalle kanneen walirraa dhiyeessaa jiran yeroo walitti deebi'an agarra. Wanti akka afuuffaa adda dhifamaa jiru yoo qilleensi keessaa bahe walitti deebi'ee gara qabxii wirtuu tokkoo deebi'a. Hawaan keenyas akkasuma fakkaata jedhan. Yuunivarsiitii kana dhoohinsa guddatu uume jedhan. Waan kana yoom argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan. Sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleessaati. Waggaan 50 homaa keessa hin jiru. Namni beekumsa hin qabne kan gammoojjii keessa jiraatu, namni barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye, namni maqaa isaa barreessuu hin dandeenye waan kana beekuu hin danda'u. Beekuu danda'a jennee yoo gaafannu lakki abadan beekuu hin danda'u. Waan hin yaadamne jedhanii deebisan. Namni sun waa'ee astiroonoomii hin beeku, meeshaa ittiin laaluus hin qabu, teleeskooppii hin qabu, homaa hin qabu. Gammoojjii keessa jiraata. Ummata barumsa hin qabne keessa jiraata. Namni gammoojjii keessa jiraatu kaana taarat qanfafataqnaahumaa walitti maxxantu yookiin qaama tokko turan addaan isaan baasne jedhi nutti himutti jira. In the desert 1400 years ago kaana taarat qanfafataqnaahumaa and he split them asunder. And you biologists, people who study minute life, microplotism, warri biology warri waa'ee lubbu qabeeyyii qoratu, warri waa'ee microplotism qoratu, warri waa'ee ameebaa qoratu, wanti lubbuu qabu hundi bishaan irraa uumame jedhee isinitti hima. Bishaan kanaan malee jireenya hin jiraatu. Warri saayinsii kunniin of duuba deebinee qorannee waan kana yoo ilaallu lubbu qabeeyyiin hundi bishaan irraa akka uumame agarre jedhan. Dachiin tun dhangala'aa ibiddaatiin guutamtee turte.
wanti lubbuu qabu tokkollee hin jiru wanti hunduu ibidda waggaa biliyoonaan booda ibiddi kun ol faca'ee lafatti deebi'a ammas ol faca'ee lafatti deebi'a lafa tana qabbaneessuu jalqabe kun waggoota biliyoona hedduu itti fudhate jireenyi biqiltoonni jarmiiwwanii fi wantoonni kunniin hundi san booda jiraachuu jalqaban jiran yeroo tokko homtuu hin jiruuyyu booda irratti jalqabe jiran jireenyi eessaa dhufe jennee yoo gaafannu bishaan irraa dhufe jedhan wal nyaatiinsa keemikaalaatiin aduun qooda isii baatee lubbuunis yeroo san jalqabe jedhan hayyee waan tana yoom argattan jennee yoo gaafannu kaleessa jedhanii deebisan sababni isaa waggaa 50 jechuun seenaa ilma namaa keessatti akkuma waan kaleeti namni gammoojjii keessaa kan barumsa takka illee hin qabne waan kana beekuu hin danda'u beekuu danda'a jennee yoo gaafanne lakki abadan beekuu hin danda'u jedhan eegasuu dhagaa hakaa وجعلنا من الماء كل شيء حي bishaan irraas lubbu qabeeyyii hunda ni uumne أفلا يؤمنون sila hin amananii eenyu isaan isin ummata saayinsiiti isin ummata barate isin kaafirri isin warri amantii hin qabne maaliif hin amanne jechuu isaati qur'aanni kun dalagaa nabi muhammadiitii miti akkuma rabbiin jedhe awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaaba yutla alayhim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minuun sila kitaaba qur'aana isaan irratti qara'amu sirratti buusuun keenya qofti isaaniif hin ga'u dhugumatti kana keessa namoota amananiif rahmataa fi yaadannutu jira tarii inni waan kana barreessuu mala jedhanii shakkuu danda'u aayaa amma isiniif dubbise dursee argamu irratti suuratul ankabuut aayaa 48ffaa irratti rabbi akkana jedhe wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin ati yaa muhammad isa dura kitaaba tokkollee kan dubbiftu hin taane walaa takhuxuhu biyamiinika harka keetiinis kan barreessitu hin turre izan lartaaba almubtiluun osoo akkas taate warri badii ni shakku turan these talkers of vanity, these babblers in the marketplaces, they might have had some reason to doubt. eeyyen osoo nabi muhammad barumsa seenee baratee jiraate waan shakkan qabaachuu danda'aniyyu osoo ummanni arabaa beekumsa yookiin ammoo hubannoo waa'ee saayinsii xinnoo isii qabaataniiti shakkuu ni danda'aniyyu garuu ummanni arabaa humaan beekan rabbi waa isaanitti mul'isutti jira ummiyyi itti erge nabiyyi ummiyyi ummata humaa hin baratin itti erge waan nama ajaa'ibu ummata doofummaa keessa gadi seenee jiru filate arabiyaa guutuu keessaa namni dubbisuu fi barreessuu danda'u waanuma qubaan lakkaawam ummanni sun walumaa galatti ummata barumsa takka illee hin qabne san keessaa ammoo nabiyyi ummiyyii ta'e filate maaf akka ta'e beeytanii dalagaan kun akka kiyya ta'e beekaa jedhee isinitti himuudhaaf san dalage waan kanaanatu dalage jedhaa jira More than half a dozen people that could read or write in the whole of Arabia. The nation is ummi to the core, and he chooses an ummi prophet. You know why? To prove to you that this is my work. This is I am doing.